nan gubadhe jechuudha. Dubartii fuudhuun dubartii hojii hin qabne ishee nama aboomtu. Ishuma gola keessa daakuu bukoo falanxaqaa ooltu. Ishuma biddeen fatolchaa ooltu. Waxii deemsaa ooltu. Dubartiin ganzaba hojii wal agarraan dhiiraaf hin aboomtu. Kana jala muraa bara. Dubartiin ganzaba wajjin wal barraan dhiiraaf hin aboomtu baay'ee rakkistuudha. Amma waa'ee yuutuubii kana mata naa doochee jira jechuudha. Mataa naa doochee jira. Naan ajjamtu, manaan ajjamtu. Yoo galgala koo yeroo manatti galu koo saaniin biddeenitti nyaadhee achuma irra daradarame na eega. Burcuqqoon achuma burcuqqoon ganama bishaan tiruun achuma ta'a. Biddeen eelee biddeenii irratti biddeen takka qeessee taatee goggogdee biddeen isaa goggogaa beektu akkasitti qarsee ta'eeti hin arga jechuudha. Bara seexana wajjin jiraata. Dubartii wajjin seexana wajjin akka jiraatan lakkaa jechuudha. Biddeen achirratti goggogdee otoo isheen yuutuubii fi feesbuukii tiktookii kana ilaaltu biddeen irratti achirratti goggogdee takka bakka qarsaa ta'e ilkaan nyaachuun nama rakkisa jechuudha. Beekeetaa Yesuus baay'ee rakkisa. Hamma mana mataa dhaqxeetti naannessa yeroo isheen mataa isheen naannessa. Walii galuu dadhabne waa'ee yuutuubii kanarratti walii galuu dadhabne. Amma mala naa mala. Yuutuubiin namoonni ogummaa qabdan jechuudha. Yuutuubii akkamitti akka paaswoordii ishee akka jijjiiran. Paaswoordii jijjiireen otoo isheen hin beekin jechuudha. Otoo isheen hin beekin manuma kana otuma isheen jiru paaswoordii jijjiireen yuutuubii lamaan sayyuu nama narraa bitu naa barbaada. Ani amma wajjin waan jiruuf paaswoordii sana akkatti jijjiiran qofa yoo natti himtanii paaswoordii akkatti jijjiiramuu danda'u qofa natti himtanii otoo isheen hin beekin paaswoordii sana irratti jijjiira. Irratti jijjiireen achi nan gurgura jechuudha. Hamman argadheen. Maaltu na gube? Yoo barbaadde xarragaa jettu maaltu na gube? Nan fuudha tokko ana hojii hin qabne. Haruma caalmattee ijoollee koo naa eegdu. Ani caalmattee biddeentuu isheetu han caalmattee waxii danfistu han siree haftu hammana walawwaltu qofan barbaade kana booda. Dubartii akkas birrii wajjin wal qaqqabdu dubartii oduu baay'iftu tiiktookii faasbuukii takka yuutuubii takka galamalee takka adisensii takka immoo maayini jiimeelii iimeelii kana dubartii kana wajjin wal quunnamtu jechuudha. Dubartii kana wajjin wal beektu fuudhuun sinirra jiru. Amma mana mataa dhaqxeetti. Mataan immoo yerootti ganzaba mataan kun nyaatu. Wuugiin tokko isaa birrii 500 maayidhani wuugiin. Inni sun immoo ani humaneeriyaan immoo birrii 15,000 16,000 galeera. Dubartiin machim beektu dubartoonni warri tiktookii wantinarra ooltan asii gadi ofitti saqqaltanii deemtu. Inni mataan kun ganzaba mataan kun nyaatu bichaa baajata keenya ji'a. Baajata amma argannu oole. Hamma isheen argattu oole jechuudha mataan kun. Yoo takka yoo akkas ta'e malee takka yoo akkas ta'e takka duubatti gooti takka fuulduratti gooti. Baajatuma mataan kun nyaatu. Ijoollee lama eegama rabbi sinaa agarsiisu. Madaana lamiin horroo sinaa agarsiisu. Ijoollee lama kakuu ulee'aan ofirra wayin jira. Ijoollee lama kun irra fee jira na biranni tokko immoo isheen mana mataa dhaqxe. Innaa xu'annaan maal narraa qabda ganzaba kootii yeroo kootii yoo barbaadde baay'inaan jirti. Mana kiraa keessa jirra mana hin qabne yoo barbaadde istetti irra gijee. Injaama akkas irsa akkas jaama. Otokko hojiin qabitee akkas funyaan ishee qabeen gadi ishee darbaa. Amma koo yoo jiraatte jira yoo iste isi yoo jiraatte jira yoo iste isi akkasitti sammuu ishee amansiifatteeti akka barbaadde natti taphatte. Ijoollee lama qabatee namni ijoollee lama qabatee guyyaa hojii. Har'a amma gimmaashanii dhuftee hojii mataa koo sareeffachuun irra jira. Doolaarri dabalee maal godhu zayitiin dabalee ashaboonuu isheen birrii 20 turte birrii 60 galte dabalte ashaboonuu dabalte taaksiin itti dabalee doolaarri dabaluu maal naa godha doolaarri dabalee amma mana wiigii dhaqxe wiigii tokko birrii balamoo 300 hoggaatti amma ofirra tuulte ufti rabbi sinaa agarsiisu wiigii sana immoo ofirra tuulte ufti ani dulloomeen yaada silaa takka harree cabde kana booddee waa hin baasu mana wiigii go'achuu baatte eenyutti argamte eenyutu ilaala kaameeraa mati ilaala ambiraa wanti ilaalu jira yaa rabbi rakkan amma qulluch godheensan itti himaa nama sirriitti waa'ee yuutuubii kanaa beeku
nama sirriitti waa yuutuubii kana akkamitti go'een otoo isheen hin beekin itti jijjiiruu danda'a. Addisensii ajetti, jiimeelii ajetti, iimeelii ajetti tokko naan galu naan immoo waan sinni bukeessaa tokko naan galu maaliif intarestii isaa fedha isaa waan hin qabneef naan galle immoo ilaaluus hin barbaadu dhaga'uus hin barbaadu. Gaaf bichaa akkas fuulduratti bahee odeessu malee waa'ee addisensii, waa'ee jiimeelii, waa'ee iimeelii akkatti birrii fudhatan, akkatti birrii galchatan, akkatti birrii baafatan kana waa'een iimeelii kana, waa'een yuutuubii kana naan galle naaf ammoo. Kanaaf nama akkaataa itti otoo isheen hin beekin jechuudha. Paaswoordii yaani silkii ምናምን banuu cufuun waan rakkoon qabu nan beeka. Silkiin ishee tokko ishee nan beeka isheen itti bantu nan beeka lakkoofsa isheen itti bantu. Isa miti ani hin barbaadamu. Paaswoordii akkamitti jijjiiruu danda'a yuutuubii. Paaswoordii sana yoo jijjiire yuutuubii sana irraan oola jechuudha. Harka kottiin qaba jechuudha. Paaswoordii jijjiirraan takka jala xirri go'ee jijjiirraan waraqata irratti barreessu sammuu kottan qaba. Otoo na ajjeefte, otoo shugguxxii bitattee na ajjeefte ittiin himu. Paaswoordii jijjiirraan harka koo jala oola. Harka koo jala oolan immoo yuutuubii lamaan isheeyyuu hamman arga'etti namni bituu danda'u. Birrii 1000 ta'u birrii 500 ta'u hamman arga'etti gurgureen mana kanatti indagana yoone indagana nan banadhattee waan yaadu nutti fakkaata. Banadhattee yaadu maaliif yoo banattes gatiin qabu kana booddee nama amma kana eessaa fide nama 57 namni eessaa fide subscribe 57. Inni tokko 57 58 ga'uuf jedha. Inni tokko 20 ga'uuf jedha. Nama amma kana eessaa fide iddoo argattuu hin qabdu. Kanaaf nama sirriitti waa'ee paaswoordii jijjiiruu kana beeku. Indewum ani paaswoordii miti. Akkam indewum otoo dandeessan jechuudha. Karma xonqaayii wayiillee barbaadanii xonqaayii warra dabtaraa wayiillee barbaadanii nama sammuu ishee jijjiiruu barbaadu. Akka ishee yuutuubiyyaan nama itti naa barreessuu danda'u. Sammuu ishee nama jijjiiruu danda'u. Wayi qaalluu wayii naa barbaadiiti akka yuutuubii jibbitu nama naa go'uun barbaada. Yuutuubii sana akka isheen jibbitu. Mana qaalluullee haqee qaalluma kana ishee jibbisiisullee yoo bakka isaa beektu ta'e dabtaraa kana ishee jibbisiisullee xonqaayii kana ishee jibbisiisullee bakka isaa yoo beektu ta'e na xoqquma natti hin dhiisina. Keessumattuu warri beekumsa qabdan warri saayinsii isaa beektan akkaataa itti paaswoordii isaa jijjiiramu. Paaswoordii isaa jijjiirannaani otoo morma kootti na murtanii hin dhaga'u malee hin dhaga'u paaswoordii isaa jijjiirannan. Warri immoo mana xonqaayii beektan, warri dabtaraa beektan, warri mana qaalluu beektan immoo qaalluu sammuu kana jijjiiree abbaa manaa ishee qofa ishee jaallachiisu. Nama bakka ana malee akka isheen hin argine, iji ishee ana malee akka hin ilaalle, iji ishee lammata kaameraa akka hin ilaalle ana malee, baates galtes ana malee iji ishee akka hin ilaalle. Konkona koof afaan koo dubbii koo ilkaan koo bicha akka ishee jaallachiisu, kaameraa akka ishee jibbisiisu. Facebook akka ishee jibbisiisu, YouTube akka ishee jibbisiisu, TikTok sanallee gaaf menqar ishee godha TikTok irrattillee. TikTok sanas nama ishee jibbisiisu, dabtara akkasii qaalluu akkasii xonqaayii akkasii naa barbaada. Naan kaffala kanas. Kanas kaffaluuf qophi'een. Dabtara akkasii naa barbaada. Baates galtes anaan bicha akka ishee ilaaltu. Anaan bicha ijoollee ishee bicha bukoo bichaa bukeessuu, biddeen bichaa tolchuu, mana bichaa xaraguu, bishaan bichaa waraabuu, meeshaa mana keessaa bichaa akka isheen dhiqattu. Xonqaayii akkasitti sirreessee walitti hidhee naa qabu. Qaalluu akkasitti sirreessee walitti hidhee naa qabu. Dabtara akkasitti sirreessee walitti hidhee naa qabus naa barbaada. Nan kaffala. Yuutuubiin kun yoo gurgurame dabtara sanaaf kenneen ofirraa xaxxi go'een goobeen jiraadha mana koo keessa akka korma goobeettan jiraadha mana koo keessa. Amma akka hantuuta bishaan lixxeettan mana jira. Hantuuta bishaan lixxe beektu luumuti. Maaliif yoo dubba'ee bin bakka maal si dhibere ana fi koon jiraadha. Ana fi koon danda'a. Ijoollee koon guddifadha. Mana kiraa nan kaffaladha. Nan kaffaladha bakka mana kiraa. Maal narraa qabu deemee kaa of danda'e deeme. Ani immoo of danda'uu dhaabee miti. Ijoollee koon nan jaallaa. Kaa iseen deema ijoollee koo. Eenyutan isee deemu. Tokko immoo ofeen quwwa. Yoo isee deeman dhufte tokko immoo loote. Achi ijoollee koo quwwiti. Kun sirriin dhufu. እና karaa hunda na gargaara. Dabtaraas na barbaada. Nama sirriitti waa'ee yuutuubii kana beeku nama yuutuubii kana paaswoordii isaa na akka jijjiiru na godhu na barbaada. Dabtaraa fi xonqaa ishee sirriitti immoo ishee xax gootee naa keessumu na barbaada. Ishees na barbaada.
nagaan tura poostii godhaa amma yeroo mana mataatti dhuftu maratte jechuudha. Kana poostii gootan gootuu irratti wal lola viidiyoo isaatti agarsiisu iddoo poostii ta'e malee waan fedhe ta'e iddoo poostii ta'e malee ittiin agarsiisu ofaa nyaattu mana mataa argitu wiigii sanamma way bor way galgala kana way hin gadhiiftiin argitu ofirra tuulteen dhufti wiigii sana. Rabbi sin agarsiisu baajanni mana kana achuma jira birriin mana kana achuma jira. Wiigii sana amma way birrii 800 way birrii 1000 achumatti kaffaltee dhufte. Kana aga hojiin ishee tirfiin ishee kana. Tirfiin ishee kana torbeen moo godhu dhaqxee mataa koon sirreeffamte. Isayyuu gaafa mataa sirreeffattu moo an taa'een ijoollee lama eega. Rabbi sin itti agarsiisu.